Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguu uummataa nageenya keenya kabajaa bakka jirtan sinaa ga'u jedha. Eebla 15/2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa wayita mormii itti ka'ee jirutti muudama isaaniif falmatanii waamicha aangoo gadi lakkisuus mormanii. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Chaayinaan boba'aa Iraan irraa akka hin arganne nan dhoorga jedhe. Xaaliyaaniin waliigaltee ittisaa Israa'el waliin qabdu addaan kuttee. IMF waraanni Iraan yoo itti fufe kufaatii diinagdee addunyaa fiduu mala jedhe. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa wayita mormiin itti ka'ee jirutti muudama isaaniif falmatanii waamicha aangoo gadi lakkisuus mormanii. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa mormii hammaataa jiru jidduutti muudama isaanii kan falmatan ta'uu ibsuun aangoo gadi lakkisuuf waamicha dhiyaate kuffisaniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa mormii hammaataa jiru jidduutti muudama isaanii kan falman ta'uu ibsuun aangoo gadi lakkisuuf waamicha dhiyaate kuffisaniiru. Jeneraal Taaddasaan jijjiiramni hooggansaa kamiyyuu adeemsa seeraaf dhaabbataa hordofuu qaba jedhanii. Jeneraal Taaddasaan akka ibsanitti gama raawwii waggaa tokko bulchiinsa yeroo kan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad fi qondaaltota mootummaa federaalaa duratti gaggeeffame irratti ajandaa ministeera muummeetiin dhiyaate kan waraanaaf qophaa'aa jirtu jedhuun isaan yakke mormii sa'aatii dheeraa fudhate uumeera. Kana malees mootummaan federaalaa boba'aa gara naannichaatti galuu irratti dhoorgaa kaa'uun isaa waraana banuuf kuusaa jirtu waan ragaa arganneef jechuun himanni akka dhiyaate ibsanii. Ibsa gaazexeessitootaaf kaleessa kennanii Leetinaal Jeneraal Taaddasaa muudama isaanii akkuma lammii kamiyyuu kan dhagaan ta'uu ibsuun mormitoota hooggansa isaanii irratti gaaffii kaasaa jiraniif deebii kennaniiru. Isaan warra adda bilisa baasaa uummata Tigraay abuuti hin fudhannu jechuuf mirga qabu ani garuu hin fudhadhu hin jedhu jedhaniiru. Hooggansa bulchiinsa yeroo keessatti jijjiirama gochuuf yaaliin taasifamu kamiyyuu karaa seeraa qofaan ta'uu akka qabu cimsanii kan dubbatan jeneraalichi dhiibbaa miidiyaa hawaasummaa maqaa balleessiif gaaffii al-idilee ta'een taasifamu irratti akeekkachiisaniiru. Inni hirmaachisummaa jiraachuu kan amanan ta'us hojiin mootummaa adeemsa seeraa irratti hundaa'u akka qabu addeessaniiru. Mootummaan kan uummataati Tigraay kan maraati jechuun eenyumayyuu ilaalcha siyaasaa isaatiif cunqursaa irratti raawwatamu akka hin qabne dubbataniiru. Leetinaal Jeneraal Taaddasaa waan hundumaa mormuun amala daa'imummaati jechuun ibsuun qaamolee siyaasaa sirna diriiree keessatti ijaarsaan akka hirmaatan gaafatanii. Waggaa 50 qabsaa'eera waan itti amaniin hojjedha malee waan natti himame miti jechuun uummanni dhimmoota deemaa jiran irratti dammaqinaan akka hordofu waamicha dhiyeessanii. Jeneraalichi akka jedhanitti daawwannaan dhiyeenya Finfinneetti taasisan affeerraa ragaa qabu irratti hundaa'uun kan raawwatame yoo ta'u gabaasa raawwii waggaa tokkoo kan dameelee bulchiinsa yeroo adda addaa irraa walitti qabame dhiyeessaniiru. Gabaasaaleen kun rakkoolee ijoo kan akka hanqina baajataa, rakkina mindaa dhiyeessii boba'aa, rakkoo namoota buqqa'anii fi gaaffii birmadummaa lafa Tigraay kan hammatu ta'uun ibsame. Erga muudannoo Saalamtii booda ji'oota 3 oliif hooggansa federaalaa waliin quunnamtiin ol'aanaa akka hin jirre kan dubbatan jeneraalichi mootummaan federaalaa bulchiinsa yeroo akka michuutti osoo hin taane akka qormaataatti ilaala jedhaniiru. Miidiyaaleen federaalaas haala qabatamaa namoomaa lafa irratti jiru dagachuun bu'aawwan misoomaa qofa irratti xiyyeeffachuun fakkii walakkaa qofa dhiyeessuu jechuun yakkaniiru. Pireezidaantiin kun itti dabaluun akka ibsanitti qondaaltonni federaalaa marii irratti Tigraay waraanaaf qophaa'aa jirtii fi meeshaalee waraanaaf oolan kuusaa jirti jechuun yakka dhiyeessanis isaan garuu yakka kana kuffisaniiru. Dhimma lafa qabamee jiru ilaalchisee birmadummaa lafa Tigraay fi deebiin namoota buqqa'anii mariif kan hin dhiyaanne ta'uu cimsanii dubbataniiru. Waraana haaraa dhalachuu danda'u ilaalchisee Leetinaal Jeneraal Taaddasaan dubbiiwwan of eeggannoo hin qabne irraa akka fagaatamu akeekkachiisanii waraanni dhaadannoo qofaan kan deemamu miti jedhanii. Mormiin abuut bulchiinsa yeroo irratti qabu hammaataa kan dhufe yoo ta'u itti fufiinsa yeroo bulchiinsichaa waggaa tokkoon dheerachuu isaa yaadaa fi qabiyyee waliigaltee Pirootoriyaa waliin kan wal faallessu jechuun mormaniiru. Abuut akka jedhutti murtoon dhimma bulchiinsa yeroo irratti darbu qaamolee waliigaltee sana mallatteessan jidduutti marii siyaasaa waloo irratti hundaa'uu qaba malee murtoo qaama tokko qofaan ta'uu hin qabu. Garuu waajjirri ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad murtoon kun seera qabeessa ta'uu beeksiseera. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Chaayinaan boba'aa Iraan irraa akka hin arganne nan dhoorga jedhe. Ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Scott Bessent dooniiwwan boba'aa Chaayinaa kan boba'aa Iraan fe'an karaa bishaan hulaa Hormuz akka hin darbine Ameerikaan ni dhoorgiti jedhanii. Ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Scott Bessent dooniiwwan boba'aa Chaayinaa kan boba'aa Iraan fe'an karaa bishaan hulaa Hormuz akka hin dabarre Ameerikaan ni dhoorgiti jedhanii. Bessent Waashingtanitti gaazexeessitootaaf akka ibsanitti Chaayinaan boba'aa sana argachuu hin dandeessu. Boba'aa biroo argachuu danda'u garuu boba'aa Iraan hin ta'u jedhanii.
Itti dabaluudhaan biyyattiin boba'aa Iraan harka caalu waan bittuuf Chaayinaan michuu addunyaa amanamummaa hin qabne ta'uu isii qeequun boba'aa kuusuu fi erguu meeshaalee tokko tokko irratti daangaa kaa'uu isii akka ragaatti kaasaniiru. Dhimma kanarratti qondaaltota Chaayinaa waliin dubbachuu isaanii kan ibsan baasan garuu waldhabdeen kun karoora pireezidaant Tiraamp walakkaa ji'a caamsaa keessaa Beejing daawwachuuf qaban ni gufachiisa gaaffii jedhuuf deebii kennuu hin barbaanne. Ergaan daawwannaa kana tasgabbiidha jedhee yaada erga ganna darbee jalqabee hariiroo keenya keessatti tasgabbii guddaatu jira. Kunis hooggansa gubbaa irraa kan maddeedha waliin dubbachuun dhimma murteessaadha jedhan baasan. Oduu biraatiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Waashingtan waldhabdee waraanaa Iraan waliin qabdu xumurree jirra erga jedhanii dubbatanii booda xiyyeeffannaan isaanii itti aanuu Kuubaa akka ta'u akeekkachiisaniiru. Pireezidaantichi ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Ameerikaan Kuubaa irratti tarkaanfii dabalataa fudhachuu akka dandeessu ifatti ibsaniiru. Haasaa isaanii keessatti pireezidaantichi Iraan booda Kuubaatti ni dhaabbanne jechuun karoora waraanaa fi dippiloomaasii gara fuula duraa agarsiisaniiru. Kuubaan biyya kufte jechuun pireezidaantichi ibsuun waggoota dheeraaf hoogganaa Koministii Federaal Kaastroon gara jabummaadhaan bulaa akka turte hubachiisanii. Lammiileen Ameerikaa Kuubaa keessa jiraatan haala baay'ee rakkisaa keessa akka jiranii fi kun jijjiiramuu akka qabu cimsanii dubbataniiru. Haasaan pireezidaantichaa kun fedhii Ameerikaan dhiibbaa ji'oosiyaasaa Laatiin Ameerikaa keessatti qabdu cimsuu fi sirna koministii odola kanaa jijjiiruuf qabdu irra deebi'ee kan mirkaneesse ta'uun ibsame. Xaaliyaaniin waliigaltee ittisaa Israa'el waliin qabdu addaan kutte. Ministeerri muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Meelooniin biyyi isaanii waliigaltee ittisaa Israa'el waliin qabdu yeroof addaan kutuu isii beeksisaniiru. Ministeerri muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Meelooniin biyyi isaanii waliigaltee ittisaa Israa'el waliin qabdu yeroof addaan kutuu isii beeksisaniiru. Tarkaanfiin kun kan fudhatame yeroo waraanni Ameerikaa Israa'eliif Iraan jidduutti adeemsifamaa jiru mormii bal'aa addunyaa guutuutti kaasetti. Ministeerri muummee Meeloonii sababoota hedduudhaan murtee kana murteessuuf akka dirqamte himama. Waraanni kun Xaaliyaanii fi magaalota addunyaa biroo keessatti mormii bal'aa kan uume yoo ta'u mootummoonni waraanaa kan keessaa akka ba'an gaafatte. Dhiibbaa mootummaa Xaaliyaanii keessaa fi michoota isii gamtaa Awurooppaa irraa dhufe Xaaliyaan kallattiif alkallattiin waraana kana keessatti hirmaachuu isii akka hir'iftu taasiseera. Tumsi waraanaa addaan cituun Xaaliyaan waldhabdee kanaaf furmaata dippiloomaasii akka barbaaddu mallattoo siyaasaa ta'e ilaalama. Murteen Xaaliyaanii kun gamtaa waraana Israa'eliif dhiyaa keessatti waldhabdee guddaa uuma jedhamee eegama. Xaaliyaan waggootaaf Israa'el waliin hariiroo cimaa kan qabdu yoo ta'u teekinooloojii waraanaa leenjii fi meeshaa waraanaa kennaa turte. Walitti dhufeenyi addaan cituun Israa'el biyyoota Awurooppaa irraa deeggarsa dhabaa akka jirtu agarsiisa. Biyyoonni Awurooppaa biroos hooggansa Xaaliyaanii hordofuu malu sodaan jedhu jira. Tarkaanfiin mootummaa Meeloonii kun keessumaa yeroo waraanni Iraan waliin gaggeeffamaa jiru gatiin boba'aa ol kaasuudhaan Awurooppaanotaa fi baasii jireenyaa olaanaa fidaa jirutti biyya keessatti fudhatama argachuu danda'a jedhame tilmaamama. Odeessa ibaatiin barreessaa olaanaa naatoo duraanii Biriteen waraanaaf qophii miti jedhanii. Barreessaa olaanaa naatoo fi ministeerri ittisaa Biriteen duraanii Lord George Robertson baajata ittisaa ministeera muummee Keir Starmer gahaa miti jechuun cimsanii qeeqaniiru. Lord Robertson haasaa taasisanii yeroo ammaa Biriteen qophii hin qabne ittisa irratti nageenya kan hin qabnee fi saaxilamtuudha jedhanii. Akka gaazexaan Financial Times jedhutti karoora ittisaa fi baajataa jidduutti qaawwi guddaan gara paawundii biliyoona 28 dhiyaatu jira. Lord Robertson ogeeyyii tiraazeerarii Biriteen gahumsa waraanaa hin qabne jechuun ibsuun murtoo of eeggannoo hin qabne nageenya biyyattii balaadhaaf saaxilu murteessuu isaanii himate. Dubbimaa ministeera muummee Keir Starmer qeeqa kana kuffisaniiru. Mootummaan baajata ittisaa isaa gara parsantaa 3tti wal guddisuuf waadaa kan seene yoo ta'u jeequmsa waggoota 14 darban keessatti ijaare sirreessuuf hojjetaa jira jedhanii. Qeeqni kun kan dhiyaate yeroo waldhabdeen akka addunyaatti keessumaa baha jiddu galeessa Iraanii fi Yuukireen keessatti hammaataa dhufe yoo ta'u isaanis qophii waraanaa Biriteen waltajjii idil addunyaa irratti shakkii keessa galchaniiru. Lord George Robertson Biriteen baajata wal gargaarsaa qofa irratti xiyyeeffachuudhaan dandeettii ittisaa isii tuffataa jirti jedhanii. IMF waraanni Iraan yoo itti fufe kufaatii diinagdee addunyaa fiduu mala jedhe. Waraanni USA Israa'elii fi Iraan waliin gaggeessan akkasuma gatiin anniisaa ol ka'uun yoo itti fufaa deeme diinagdeen addunyaa kufaatiidhaaf saaxilamuu isaa dhaabbanni maallaqa idil addunyaa IMF akeekkachiise. Waraanni USA Israa'elii fi Iraan waliin gaggeessan akkasumas gatiin anniisaa ol ka'uun yoo itti fufaa deeme diinagdeen addunyaa kufaatiidhaaf saaxilamuu isaa dhaabbanni maallaqa idil addunyaa IMF akeekkachiise. IMF gabaasa tilmaama diinagdee addunyaa haaraa baaseen haala hamaa ta'een bakka gatiin boba'aa gaazii fi nyaataa bara kanaa dabalee mul'ate bara dhufu itti fufa yoo ta'e guddinni addunyaa bara 2026tti parsantaa 2 gadi bu'uu akka danda'u ibseera.
Kun ammoo kufaatii addunyaa bara 1980 irraa eegalee yeroo 4 qofa mudateef akeekkachiiftuu ta'a kan jedhu yoo ta'u inni dhiyoo yeroo weerara Covid ture. Gatii boba'aa kan dabale torbanoota 6 dura ulaan Hormuz cufamuu fi mariin nagaa USF irraa gufachuu booda ture. Gabaasni IMF ammas dinagdeen addunyaa daandii irraa maquuf yaaddoo irra jira, amma immoo sababni waraana baha jiddu galeessaatti dhalateedha jedha. Wanti hamaan addunyaa boodatti harkisu yoo bara kana gatiin boba'aa barmeelii tokko jiddu galeessaan $110 ta'ee fi bara dhuftu ammoo $125 ta'eedha jedha. Bu'uura kanaan tilmaama hojjeteen bara dhuftu qaala'insi gatii parsantaajaa kan gahu yoo ta'u kun ammoo baankiiwwan biyyaalessaa qaala'insa to'achuuf jecha dhala liqii ol kaasan sababa ta'a jedha. Wayita waraanni Iraan jalqabe sana gatiin boba'aa barmeeliin tokko $120 gahee kan ture amma gadi bu'ee har'atti garuu $98.85 ta'eera. IMF kufaatiin dinagdee addunyaa kan baay'ee hammaachuu danda'u yoo wantoonni hamoon jiran waggoota 2 yoo itti fufan qofa jedha. Waraanni kun torbanoota muraasa dhufan keessatti yoo furamee fi boba'aa oomishuuf erguun baha jiddu galeessaa keessatti haala duraanitti yoo deebi'e keessumaa hanga walakkeessa bara 2026 guddinni dinagdee addunyaa bara 2026 3.1 ta'a jedheera. Kunis isa jalqabaa bara kanaatti raagame 3.3 gadi bara dhuftuuf tilmaamni guddina dinagdee kaa'ame garuu hin jijjiiramne 3.2 ta'a jedha. Akka IMF jedhutti dinagdeen gurguddoo jiran keessaa kan UK sababa hanqina boba'aa waraanni Iraan uumeen hedduu miidhameera. Guddinni dinagdee bara kanaa UK duraan 1.3 ta'a jedhamee tilmaamame amma gara 0.88tti gadi bu'eera. Biyyootni galoo galaanaa boba'aa gurguruun beekamanis guddinni dinagdee galmeessan baay'ee gadi bu'aa ta'a jedhame. Dinagdeen Iraan bara kana 6.1 gadi bu'a jedhee tilmaame. Yoo torbanoota keessatti waraanichi karaa nagaan xumurame ammoo bara 2027tti 3.2 ta'a jedhe. Dinagdeen Kaatar bara kana 8.6 gadi bu'ee bara dhuftu ammoo 8.6 guddachuutti deebi'a jedha. Bayyanachuu biyyattii kanaaf bu'uura kan ta'u ulaa Hormuz, ulaawwan alergii kanneen biroo fi bu'uuraalee misoomaa boba'aa manca'eedha. Saawud Arabiyaanis guddinni galmeessitu gad aanaa ta'us bara kana 3.1tti guddatee bara dhuftu ammoo 4.5 akka guddina galmeessistu tilmaame. IMF gabaasa isaatiin biyyi takkittiin sababa qaala'uu boba'aatiin bu'aa argatte Raashiyaa qofa jedhe. Dinagdeen Raashiyaa bara kana 1.1 guddata jedhe tilmaama jalqabaa bara kanaatti kennameef 0.8 ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaal keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.